Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessan akkam jettan fayyaa keessanii baga jiraatan isiniin jechaati akka carraa ta'e kaleessa osoo karaa deemu haadha ijoollee lamaati lukti tokkichi ishiin hojjetu akkuma agartan akkuma isinitti mul'ataati jiru kana bakka tokkicha dhaabbadhu abarra bakka tokko dhaabbadhullee warraas kanaaf dimtsiin hin dhageechisu ndoo mosoo wannoo godhee wayyaa yaabe fidillee ndoo hin dhaabbata bar qolla YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha akkuma kana dura isin rakkisee tarrallee isin rakkisuu barbaada innis maal inni yoo jettani yeroo oliif miidiyaadha isin kadhadhisanii qarshii gara qarshii kuma 16 akkas walitti na qabdanii fi kennitanii fi jirtuu naaf galatooma har'as immoo kan oliif miidiyaadha or rakkataa waan jiruuf inni saba keenya lammii teenya waan ta'eef hundumti keessanuu akka qabeenya keessanii xiqqaa jabaa osoo hin jedhin akka gargaartan abdii isinirraa qaba kaleessa osuma karaa deemu gabaa deema oroo sana wanniidhaa dhufaa jira gara olaanu kana jechuudha odoon deemati jiru karaa irratti teechee kadhachaa jirti yeroon akka kanatti ilaalu lukti tokkichi ishii irraa citaadha bakka achumaan itti goree birrii wayii kennee fi achumaan darbe yeroo sanatti viidiyoo waraabuun namatti hin tolu akkuma beektani biyya keenya keessatti karaa irratti viidiyoo waraabuun hedduu salphaadha innaa lakkoofsa irraa fudhadhee amma ganama keessa sa'aatii 2 asitti amma ganama kana mana ishii dhufee jechuudha kanaaf hundumti keessanuu amma rakkoon akkamitti akka ishii ragee maal akka ishii rakkattee jirtu ijoollee meeqa akka qabdu walumaan gaafanna shirshir godha hundumti keessanuu warroonni dandeechan gargaara warroonni dadhabdan immoo viidiyoo kana sheer godha warra danda'u akka gargaaran godhaan siniin jechuu barbaada mee maqaan keenyu qabbanuu dimtsii sagalee kee qabbanuu qorichaa maqaan ishii qabbanuu qorichaati ijoollee meeqa qabda ijoollee 2 qabdi meeqa kutaa meeqa baratu isaanii isiin toni tokko baratte toni 0 kilaasii barachaa takkittiin 0 kilaasii barachaati jirti tun immoo angafa saniiti sun mana barumsaa deemtee jechuudha dhaqqabachuu hin dandeenye ganama bilbilli ishii cufaa bule ibsaa natti fakkaate silaa ijoollee ishii 2 wajjin viidiyoo waraabuu barbaadee iyyuu sun mana barumsaa na jalaa deemtee jirti tun immoo hangafti jirti jechuudha mee rakkoon kun akkamitti sirra ga'e mana itti hojjechaa jiru dhaggee toshiin kan cittee shiin gasu dhufitti na butee kan jalaa sun duwalloo dheedoo ofitti na butee dhaggee miila kiyya dhaggee namni dheedina akka hojjettee yeroo dheeradhaaf achitti hojjettee boondeette jechuudha ergaa kotteen kun akka kana si miidhamee to'ii manatti haftee karaarra teechee kadhachuu qabde waggaa meeqa Ogaan yandoo darbi kanatti isaasii darbe ogaan tokkichi isaasii darbe erga manatti galtee kadhachuu jammartee jechuudha duraan garuu akkuma nama tokko dafqa keetiin hojjettee daa'ima keessa ofis jiraachistaa jechuudha erga luka kee dhabdee immoo harka namaa xiqqaa jabaa jettee kadhattaa jechuudha isuma sanuu dhugaa wanni na azaazane maanni seetanii namoonni tokko sila Gabriel jedha sila Maaram jedha waaqa maqaa dha'ee kadhate kaleessa wanni sitti goreef namoota baay'ee zimmeteetuma teechi kan ana koo jedhetti goree kennaafi kan barbaadeen kennaafi kan kun immoo zimmedhee deemaa jechuudha malee afaan waan tokko maaliif akka sana kadhachuun ishii saalfachiise akka ishii saalfachiise akka rakkattee jiru keessa kootti waan natti dhagaameef ogguma sanitti goree jechuudha mee amma maal rakkattee jirta iddoon manni jirtu kunoo mana keetii kiraa'u meeqa kaffalte yoo kiraa ta'e kiraa kaffaltamoo mana kee keessa jirta kiraadha okay kiraa san meeqa kaffalaarta 250 abbaa manaa kee jira abbaan ijoollee kana jiru inni erga annoo jedhee ture inni wattaadara dhaqemoo maalidhaan erga siin deeffannoo kana dhabe inni abbaa manaa keetis hin jiru hobuma kee mana kiraa kadhatteetuma mana kiraa kanallee kaffaltee ijoollee kee jiraachisaa jechuudha mee amma uummanni asirratti silaaluu amma ta'e tokko namni silaalaa jira mee uummata kanaa maal rakkattee maal akka si gargaaran barbaadda inni amma fi amma qabeenya ofii kennaadhaaf jabaadhaaf jechuu baatanii naa darbanii amma kiraa manaa illee odoo na gargaaranii fooyyee bitika
immoo gara fuulduraatti immoo masaafaraa wayiitti sodoon argadhee walumatti maallaqicha daddarbadhee to'as tolchaale tolchisiifadhee too hojjetachuun hin danda'a waan hojii adda addaa jechuudha. Osoo waan tokko kan siqxee hojjettu ta'ee yookaan immoo qarshii tokko qabaattu ta'ee gabaa tokko hojjetattee nama galuu danda'uudha jechuudhaati. Malee kadhaan kun hedduu akkasitti ulfaatee yookaan immoo saalfattee gadi baatee kadhachaati jirtu waan hin argeeffanani malee kanaaf namoonni hamma qabu xiqqaas ta'u jabaas ta'u walitti si darbee mana kiraa kana sirraa kaffalee yoommoo kan isarraa si hafu ta'e gabaa shunkurtii isaa ta'u corqaa isaa ta'u gabaa teessee hojjetattee galuu hamma sannaa wayyaa jette. Hin danda'ama akkasittis wanti wannoo dheetoo kunis amma oomishti kan jedhamu tokko amma keessa biyyatti natti dhaga'amaa jira. Amma kan amma jireenyoo silma ijoollee kanaatu jetta malee garuu anillee mataa kiyyaan odoo mataa kiyya bichaa ta'e rakkoo hin qabu jechuudha. Amma amma isaanittis immoo waa'een barumsaatis amma barma dhuftutti daftarumti maal maaltu rakkisaadha. Amma kan darbee amma kan manaan dadawaa makanaati nan walitti daddarbeetuma ijoollee kana tamaarfataatu jira malee wanni biraa wanni namni qabaatu tokko hin jiru. Akkuma dhageessan hordoftootaaf kabajamtoota kiyya hundumti keessanuu haga dandeetti keessanii xiqqaa jabaa osoo hin jedhin mana kiraa kadhattee kaffalaa jirti. Namni keenya si'aatii ammaa kana namni ofirraa fee birrii takka namatti darbuun jiru. Mee guyyaatti yoo kadhatte birrii meeqa argattee galtamee argadhe? Akkama baasee gaaftiin birrii 80 argadhe. Isaa immoo gaaftiin ibboo sarraas gadi qannafamee birrii 50 gaaftiin argadhee galu. Kadhattee jechuudha. Amma kabirrii 80 tun daabboo takkittiin birrii 5 daabboo 5 daabboo takkittiin jechuudha. Ijoollee kana isumaan dandeechaa bishaan kaffaluun jira isumaan dandeechaa saamunaan ijoollee mana barumsaa kun hin jira daftariin hin jira iskibrittoon hin jira iskibritto takkittiin birrii 18 15 akkasii kanumaan bittaafi jechuudha. Please ijoollee Oromoo warroonni dandeechan jechuudha. An ofii kootiif miti warroonni dandeechanii jabaas ta'u xiqqaas ta'u gargaara. Warroonni dadhabdan immoo viidiyoo kana share godhaatoo namoota biraan gaafiin siniin jedha. Lakkoofsa keemee dubbadhu achiin dimtsi ol fuudhitoo. Lakkoofsa 61 irra deebi'ime suuta suuta. Duwwaa 9 61 warroonni biyya keessa jirtanii daarektilii kanaan argachuu hin dandeechanii waasaapii minaamin qabdu daarektiliidha warroonni dawwaluu fi dandeechan gaafachuu dandeechanii mee akkaawuntingii qabda akkaawuntingii buukii akkaawuntiin duwwaa 3 duwwaa 3 baankii kamiin baankii Itoophiyaati afarkaa qabda daftarii afarkaa Sarara. Bu'annoo isaati tan kaartii isaatiin na bira. Daftarii buukiin qabdu? Buukiin wannoo baadhee na bira hin jiru. Buukiin akkamitti si bira hin jiru? Wannoo dhagaa isaan irratti gargaarsa akkasii godhamudhanii taman isayyuu wayii kaleessa godhattee. Ishiinis qaama karaa warra dhimma dubartoota keessatti akka kana gargaara akkasii gargaaran naan jettee. Amma ishee ta'ee argachuuf hin danda'ama. Mee lakkoofsa ishee qabdaa? Lakkoofsa ishee qabaate ishee irraa fuudha. Lakkoofsa baankii isheetis siniif laxxafaa iskiriinshuut irraa maannoo viidiyoo iskiriin irraa ni argattu. Abdiin qaba birrii akkan isinirraa abdiin qaba hundumti keessanuu sheer godhaa fi odoma akka namaa carraaqattee jiraattu shingan baaburaa osoo baabura haraatii jirtu shingan baaburaa luka ishee irraa qurxee erga manatti haftee waggaa tokko olii waggaa tokkoof jaja akkas guuttee jirti. Erga kadhaa jammartee jettu kadhatanii nama xiqqaa jabaa kadhatanii oolanii buluun immoo hedduu takka akka nama saalfachiisu isinis beektu rabbiin warri fayyaa qabda fayyaa isiniif haa kennu warri fayyaa dhabdan immoo rabbiin simbira haa jiraatuun siniin jedha anis nama gargaaree jiraatu na haa godhu rabbiin siniin jechuu barbaada please hundumti keessanuu haga dandeetti keessanii akka bira dhaabbattan abdiin qaba wayyaa qabdaati wayyaa qabda uffattu qabda kanuma moo anan biraa qabda. Addisii qabda moo moofaa qabda? Wayyaa siniif anan bitaanii yeroo nanan viidiyoo biraatti as deebi'u siniif bitaa isin lamaan keessanii jechuudha. Shi haadha keessaniif siniif bitaa haadha keessaniif ejejama yoo rabbiin jedhe rabbii kee kadhadhu yoo rabbiin jedhe
birrii takkas birrii lamas ta'u si qarqaaran jedhee abdiin qaba waan ta'eef rabbii keessan kadhadhaa isiniin jechuu jaaladhaa. Amma waan daabboodhaan bitatan nan kennaafi anis birrii baay'ee qabadhee hin jiru. Hundumti keessanuu filees haga dandeetti keessanii jechuudha. Ani yoo nan birrii 20 kenneef isinis 20 yoo kennitaniif hedduu tokko ulfaataa jechuudha. Hedduu tokko nama gargaaru ta'a. Hundumti keessanuu gargaaraa isiniin jechuu jaaladha. Haga dandeetti keessan hamman anama birrii 50 kana birrii 50 kun takka 2 3 4 5 atis birrii 50 yoo baaste birrii 100 namni biraas birrii 50 yoo baase ebbaaf 50 ta'a jechuudha. Akkanumattiin ishii gargaaruu hin danda'e. Ishii tamma wanni kun guddaa ijoollee ishiitiin qursii bittee ho'i dhiyaana bittee oolchuu dandeechu jechuudha. Ofitti gammaddii jechuudha. Obboleettiin teenyatuun karaarra teechee akkan kadhanne hundumti keessanuu maddii dhaabbadhaa. Annis akkan hojii kanaaf olii hojjedhu na taasisaan isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa turtii gaarii kanaan daabboo bitiif ishee. Silkii mijaayittiin qabadha. Nan qabadha silkii ishee. Abshiree ishee. Achi garagarii taa'e.